Ameerikaan tarkaanfii nageenya kabachiisuu Itoophiyaan fudhachaa akka jirtu beeksifte. Akkuma beekamu biyyi keenya Itoophiyaan yeroo ammaa kana nageenya gaanfa Afrikaa kabachiisuus ta'ee birmadummaa biyyaa fi lammiilee ishee eegsisuuf jecha farreen nageenyaa kanneen akka Alshabaab, Finxaaleeyyii, Shaabiyaa, Shanee fi garee seeraan alaa Tigraay keessatti ijaaramuun nageenya booressaa jiru TPLF irratti tarkaanfii qilleensarraa fi lafarraa fudhachuuf qophii xumuruu beekamaadha. Kanumaan wal qabatee birmadummaa ishee kabachiisuu fi akkasumas gaanfa Afrikaa keessatti nageenya waaraa akka jiraattu tarkaanfii Itoophiyaan garee humna badii kanaa irratti fudhachaa jirtu deeggaruu Ameerikaan gama hundumaan Itoophiyaa cinaa akka dhaabdu beeksiftee jirti. Odeeffannoo dabalataan opereeshinii raayyaan ittisaa taasisaa jiru daraan jabaatee kan itti fufu ta'uu beekamaadha. Yeroo ammaan kana karaa maraan diinota Itoophiyaa hundaa haxaawaa jiraachuus beekameera. Ammas naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessatti shororkeessitoota daraan adabuun itti fufeera. Shanee naannoo Amaaraatti uummata dararaa jirtu irratti gootichi Itoophiyaa injifannoo galmeessee jira. Innis shororkeessitoonni garee naannoo Gondar socho'aa turan irratti tarkaanfii keessa deebii hin qabne fudhatamee jira. Kunis injifannoo biyyi Itoophiyaa qabdu gootichi raayyaa ittisaa galmeessedha. Egaa jaallatamtootaa fi kabajamtoota maatii miidiyaa Kiilolee qophii qabnu asumarraan goolabnaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Galatooma. Thank you.